ufduu wallaalladhu akkuma isiin jette an jireenya irraa abdiin kutanne saniif jalaa fiige jette asirra jettee jirtu kanarra an jireenya irraa abdiin kutanne saniif jalaa fiige anta jireenya irraa abdii kutatte kufaana fiige akka namaa jireenya irraa abdii kutanne namni hawaasin jedhee usuun jira bar guyyaa takka hawaasin dubbatee usuun jira bar takna godhu jirti achi asis deebite jechuudha argitee narra bubbuu jirti jechuudha an eenyuun sadaadhu namni tokko na haadhu ko abbaa barbaade akkas godha abbaa barbaade akkas jedha hin jedhaanii ni fiiga an ammoo ari'ee nama isiirraa hafuu miti namni isiin itti buute kun nama ari'ee irraa hafuu miti jechuudha nama miiseejjii manatti ergee irraa hafuu miti inshaallah lubbuu kiyyan isii faana kennaa jechuudha malee nama ari'ee isiirraa hafuu miti an nama ari'ee isiirraa hin hafne walitti dhufti yaa isitu irra aanaa yaa natu irra aanaa jechuudha kanuma bas wanni biraa hin jiru bar garuu ammoo sadarkaa harkaa walitti nu san birallee tarree jirra amma bakka biroo jirra jechuudha bakka sani wajji haasofna naafisi bakki biroo immoo eessa waan qoyidhaache inni argitaa ni dhageessa rabbi lubbuu isaa jiraachu ishi waa tokkoon sitti muka waa tokkoon sitti utuu isheen amma fakkeenyaaf utuu isheen waan tokko taate ati hin gaabbitu atis immoo waan tokko taate isheen hin gaabbitu dhugaa rabbi namuu walitti bu'a namuu waa balleessuu danda'a garuu wanti araara caalu Simola, Simoli, your mat is an like money, well done down Amali, well not well marathon Amali. Namualikibo Arakuni, Mamoku Yanda, Shakasinjete Fadudu, a Kasinjete Fabadu, Mali. Makana Rafaya Melali Rache, Makana Rafaya Melali, Maka Budakana Shisha Nuga, Lad, Maka Budakana Yero Shisha Harkis and Narakaya Lali Kargite. Maqaa gisee caatii qama'anii mirqaana narra kaayan kana laali garaachi obboleetti koosi kan keessatti afakkaadhu maqaa gisee beerrii jechuudha walitti dachaatee gisee caatii qama'an gisee shiishaa dhuganii mirqaana narra kaayan argite ulfi isaan anzinaa dalagee jechuudha dhiiraa wajjiin ashamaaqatee dhiiraa waliin akka barbaade godhadhee ulfi isaan irraa baasanii dee mirqaana caatiiti mirqaana keessatti jechuudha waan miti lama fakkaate jedhee waan gisee shiishaa harkisan argan jedhalee nama maqaa dhooftee jirti argite nama kanatu akkana jedhee nama kanatu kana godhee jettee nama maqaa dhooftee jirti viidiyoo san sheersiif godhaa jechuudha viidiyoon sun viidiyoo lafa jiru jechuudha kijiba narra keette kana abbaa narra keette sanii waliin dhandhee wajji xumurannaa jechuudha bakka xumurannutti allaqe wanni biraa hin jiru salphaadha bara anis biyya ambaa keessa jira isiinis biyya ambaa keessa jirti eenyu ka eenyu caalu miti anis isiin caalu isiinis nan caaltu kanu caalu garuu jira anillee isiin caalu isiinillee nan caaltu kanu caalu garuu jira kanu caalu sanammoo akkasi wajjifannaa jechuudha dhumati kanu bakka understand wal goonu jira amma bar ani isiinillee understand wal goone bar bakka understand wal goonu jira yaa ayyadan jiru anis laaftuudha uummata akka harkaan qabu biyya ambaa keessa jirti isiinis laaftuudha uummata akka harkaan qabu biyya ambaa keessa jirti siif galaa miti kan garuu jira kanu olii jira ilaa hadafaati ishee attanima waan akkasii dheedhifatuuf ifa masisiyaa jiru ilawaa tokkoon sitti atis maqaa ifa mooliif godha maaliif akka ta'e beektaa wanti kun hin danda'u Amotu wanto kotaation, Barabu Morangan, Malif wanta kan wanta security kan ini marah, hindar. Jenggaru sigirawan to kota kanan situga. Ati semua kasih sigirawan to kota, na? Itu kapai. Namu mau itu. Namu ampai walin jadi walin jinjin. Ada apa? Rachi ko waan guddaa obsee jiran ummad laalan waan guddaa obsee jira waan ana dhufteetuma dubartimatu waan hin tanne narra kaaya dubartimatu waan hin jirre fidee narra kaaya maqaa hin jirre maqaa guddaa kana fidee narra keetti aamin jedhee fudhadheetu jedhisee jira warra fageenya irra taa'ee maqaa narra kaayee aamin jedhee fudhadhee jira talukatiyya tana jala ammoo mirqaantee fiddeetiin mirqaana shiishaa narra baate tana an ammoo jechuudha ولين فهمنا برراچه كان قولال بك كان قول ابد دولال اوبوليتي تيان اسو اكاس جدامي جيچسون اوبوليتي تيان اسو جدامي اكامي جدال نمني مانتي يغارو بين مي وانتو كولال راچه خبر نا ات غاف وانتو كنوري تو كدل فكينيا في تين تكابيري تو ابا منادي فاد منادو تاني بري گچفتني ودلغن اگيته غاف ولي رفن بري گچفتني تمالي ابا منادي فاد منات اني كنم نما رب الله نمني الله ولين بيك يو
baafatanii waliin hin ciisanii jechuudha. Abbaa manaatiif haadha manaa ta'anii yoo dhoffatanii dalaganii jechuudha. Miti abbaa manaatiif haadha manaatiin alaa miti jechuudha. Duriyyee alarraatii miti jechuudha. Isiin bar takka lama sadii jettee rutiin kakattee bar doom kakattee bira tartee duriyyee manatti galfatti jettee bar tartiibaan mana isii seenanii jettee bar manni isii mana akkanaati jettee bar siif galaa miti sanirra tartee ebeluutuyyuu ulfa garaa baasee jettee bar ebeluu ulfa garaa na baase sanii wajjiin dhufteetiin aniifisii wal understand wal goona jechuudha. Akka itti argite bakka itti argite fiddee understand wal goona. Kanuma malee wanni guddaan tokko jiru hin jiru amma jaarsummaa namaa bira tarteerti. Bira tartee maal godhateerti lafee godhateerti jechuudha. Sadarkaa lafee godhatu irra geesseerti. Kanuma wannummaan guddaan hin jiru raachee koo dhiifama narraa ta'e. Nan madaahee jira nan obsee jecha namaan obsee nan dhageeffadhe nan cadhise. Sanirraayyuu taree osoo maqaa isii dha'ee homaa miti bara. Osoo maqaa isii dha'ee raachee nan yakkamaan. Maqama isii kana guyyaa san jechuudha. Akka namaa waliin ni qoosna yeroo kamuu waliin qoosna asuu waliin ni qoosna nama kamii madii reedii aslii fa mubaarakiin fa waan barbaade jedhaa waliin qoosna namni ni argaa jechuudha. Wallaan nama kanneen yookaan ji'a keessa biyya kana keessatti harkata akkan arga. Sariirraa taree deebi'ee qoosama san keessa maqaa isiidhaa yoo kaasee jiraadde ani nan yakkamaa na yakkaa. Ani nan yakkama maqaa isii bar maqaa isii hin kaafne bar namni akkamitti osoo ati maqaa nama sanii hin kaafne ol baheetiin osoo argu shaamaa guddaa kana jechuudha sirriitti bobeessa. Osoo argu jechuudha. Inde namni gaafa mirqaanee fi gaafa shiishaa harka qabatee jedhe bakka eessa oobarii deemaa wantichi sanii bar osoo tuqeena tuqanii homaa miti bar annaman tun hanjabduudha dhaan jiru addas borus iftaanis laaftuudha garuu gaafa na tuqanii hooree gaafa na tuqanii jahamaadha jechuudha jahamaa ijaan qabne kana jechuudha gaafa na tuqan. Midhaas bakka raachee waa'ee kana nanaa sobsiisin angaa waa'ee kana haasoo laal iddoo itti mataa kan turraan bobaa waa'ee kana nanaa sobsiisin natti haa fuudhiisi. isheen akka cabaa kaleessa laayivii godhallee kaleessa laayivii godhallee kadhafaatee namoonni gidduu isin biyya ormaa raachee sagalee keen dhaga'an namni sagalee raachee dhageessanii gaa'is. Sagaleen kun dhaga'ama. Sagaleen kun jiru. Hin beekan. Dhageessanii gaa'is sagalee raacheedhaan baay'ee gad bu'aadha. Bakkee itti fuuf. Dhaga'ama guys. Na sana irratti isheetu natti himti akkasii achi isin waliif dhiigaa isin waliif obbolaa biyya ormaa keessatti akkas waliif ta'uun qabdanii haadha faaxeen isaa nan didduu haadha faaxees nan dubbisaa araaramuu qabdu jedhu na dhagaa jirtaadha. Nadagaa jirta? Raachee dangaa. Akkas jedhanii achi ishii ani nan barbaada araaramuu nan barbaada isheen garuu waan ishii jettu miti naan jedhu rakkoon qabu haadha faaxee nanaan nan didu jedheen kaleessa baay'een si barbaada ishee si eegaa turani. Naa kaleessa nan didee amma si arginaan amma naaf erginaan ati dafeen aksatti kan siif godhe kanaaf. Isiidhaaf qallaaliidha barraachee foosiin jedhee bar nama barsifala ta'eefi isa araaramuun waan hawwisan geeffate siigalee waan hawwisan geeffate. Asiin dura mubaarakiif aslii wallolanii turan. Mubaarakiif asliin gaafa wallolan sani gaafa Oromoon Mubaarak Itoophiyaa irraa dhufee aslii falata asliin asii qophaa'ee eega jettee Oromoon ija babaastee hedduusan gaafa akkana godhaniitiin dubbii wal keessa dhayansan gaafa isinis faandishaa lafa kaattee shiishaa lafa kaattee dubbii tana xaxaxaxa gootu sani ani waa takka hin dubban. Kabiraa hafee Mubaarakiini waan barbaadillee ta'e osuma fayyaan jiru isa jibba malee fayyaa keessatti nama kamiyyuu hin jibbu. Mubaarakiin akkam jirtaa kasi dhukkubu sun jedhee hin gaafanne. Maaliif isaa wal dhaban lamaan kun obboleeyyan kooti waan kana keessa galuun qabu galaltanyaa ta'uu qaba yaa rabbi naga buusi isaan kana walitti araarsii jedhee kuma cadhisee caqasaa ture. Guyyaa san
ibsaan interviin dhufeeti na haasofsiise. Uummanni kaayiroo keessaa garaa isaanii walii fayyaadha. Nagaha wal dhaban afaan wal dhaban walitti darban malee garaa hammeenya waliin qaban. Nama waan qabuuf waan dhabe waliin nyaatu biyya baqaa kana keessatti. Kanaafuu dhiisii ibsaa jidduu uummata kaayirooti bahii jedheen asii na bira bahee deemee fatiyaa bira seene. Haati faatee fakkeessituun kijibduun tun jette ni kijibdii. Isiin dhuftee mubaarakiin hin gaafanne. Mataan isiitu ni kijibdii kijiba garaan isii marziidha garaan isii sharriidha garaan isii akkasii laxlaxna goote guyyaa san zim jedhe jala yadhise aadaa nama wallole lamaan jidduu deemanii dibbeetumuuni dhabuuni sharrummaa nama fidaa jedhee inuma cadhise igalee jarris dhufanii osoo namni kun qilleensa irratti namni waan biraa eegu dhufanii lafa gabbu'anii dhufanii araaraman namni kootu fatiyaa guyyaa san dibbeetumaa turte faandishaa akayattee lafa keettee shisha xurumbaa shisha lafa keettee afuufaa turte kootu dubbadhu jedheen hin jiru araaramanii quraan ofii irratti adda galanii kutan fiigalee quraanni sun soba jettee jidduu deemtee harka dhayaa turte oromoon asirraa argaa ture jechuudha soba quraana qabatan jettee soba ta'e dhugaa ta'e uummanni araaramee addaan gale fiigalee addaan galan alhamdulillah dheenyatti dhufee asliini qoosaa fi haati faatee miliyoona 5 gaditti hin gurguramtuu jedhee dubbate miidiyaa irra taa'ee asliin namni jette Usuu Itoophiyaa irraa dhiira 99 haleelamu kaayiroo seene dhiira birrii 5,000 miti 1,000 akkami gurguramaa. Hai. Sadarkaa kanarra jirti bar isteeppiin sadaffaan dheengaddanatti deebitee jechuudha. Isteeppii sadaffaa dheengaddanatti deebite. Siigalaa miti. Namni maaf adabatee namarraa gadi hin teenne namni gaafbar jechuun isiin qoosaaf tolutu jira jecha qoosaaf hin tolletu jira. Waan nuti waliin nyaanne waliin dhunne as teennee waliin jennu warri fageenya irra jiru ammoo dhugaasea siif gala dhugaasea warri fageenya irra jiru ana maal akka ta'e anatu beeka taan rabbitu na beeka rabbii kiyya yoon sodaatin ani yoo barbaachisaa ta'eetiin jedhe deemeetiin bunnaa beetii galeetiin akka barbaade shilinkii sumuna qaama kiyya gurguradhee jiraachuu ni danda'a jechuudha isii wanni isii galchuu hin jiru gabbaatee akkana jette viidiyootu jira kan waraabamee jedhe lafa jira viidiyoon dheengadda gabbaatee teette warabbil kaabaa akkana goote akkan of goote akkas taate akkana taate Rabbiin dhaba mana haa godhu Rabbiin dachiirraa na haa kaasu dachiirraa isii kaasaa in dhufti ni haasofti bakka itti haasoftutu jira jechuudha anammoo rafeen buluufiyan ani isiidhaaf rafee hin buluu lan nyaadheellee dhugeellee jechuudha hanga tana isiirraa kan fallutti nyaadheellee dhugeellee abadan jechuudha yoomiyyuu hin bultillee hin turtillee hin ooltillee na argita raachuu adaatti tagaafasiisanii minaan jedhi abadan jechuudha. Maal lubbuun gaafa dhalatte duuteetiin jetteen maal godha gaafa maqaan hin taane narra kaayamee viidiyoon kiyya waraabamee baraa waggatti abdee ta'aa deemaa bar viidiyoon adda isiin akkana jettee narra keette kun baraa waggatti abdee ta'aa deemaa jechuudha warri haadha isii arrasiteedhaan an haadha namaati raachuu boru ilmoon kiyya viidiyoo kana akkana naan jedhame kana gaafa argu maal jedha haati tiyya bar gadda keessa jirti bar eessaa dhufe wanni kun maatiin kan ko bar maaltu dhalate jechuudha jira bar maatiin kan ko kan na dhalfatanii jechuudha an duriyyee ka shalabbeellee ta'u maatiin nama waan gaariidhaan nama hin jaalatu siif galee waan hamtuudhaan nama hin jaalatu maatiin namaa nuti waan badaallee dalannu nu waan gadheellee dalannu maatiin kenna waan hamtuun nu hin jaalatu oma gaariin nu jaalataa jechuudha isiniif galaa miti kanaafi warri ati goota ati akkasiyyoo ati maaliyyoo baga akkas taate baga akkas goote jedhuunii fi isiin jechuudha mirqaan ofiin irratti harbufatteellee wal fahamnaa jechuudha hasanii dhumatee jechuudha gide ahlaqe ani kana waa'ee isii dagadhean isitu xaqxaqna godhu jira malee samoona kanallee gagaaf saniiti gabbahee kilmaata kan dubbanne arraache kilmaata kan dubbanne la haa dhuftu bakka namni hundi jirutti dhiifama si haa jettu na dhageessi haa dhafaa ati waa'ee kaayiroo kanaa waan keessan beenne jira dhiise keessaa baay'ati inuma keessan galiin ati annas hin jedhe jireenya kan kee jireenya bareedaa jiraattu san argite achirraa sittee jiraattu san ati qaraa beettee uummata kan irraa siqii jiraadhu ammallee anumas hin jedhedha irraa siqii jiraadhu uummata Oromoo jechuun uummata gizeetti sittee akka wannootitti xiinaatti garaa si galu osoo ati argin lafee keessa si galan gaafa irraa sittee kabajamtee jiraatta irraa siqiitti immoo kabajamiituma jiraadhu bas hoshushii isaanii walii jinni san dhiisi lafa kaadhu anas hin jedhe uummata kanan argine ati anas hin jedhe dhiisi. Yookaan salphina taati yookaan ulfinna taati lamaan keessaa tokko.
haadha faate garuu otoo dhiifama wal jettanii namoo amma fakkeenya ishi qod ishi haadha faateesti maal immoo gootaaniish maal gootaaniish na obsi ati na obsi asliin jira guys jamutti ko asliin jira rache balla nadisi wallahi antakka mirri hamaan na dhagahameen beeku dhiis torbaaniif deema an jechuudha injaan torbaaniif deema jechuudha urga miira kootti deebuu miira koo irraan fadhe jechuudha na dhiisne